أمارة خيسي يو بيرخ بلدين لي جارتي كسكسية تأبلو تمنغشا ترفا ملقيتا اتشك بلني جتة بسبب تيبر أنغا أخاخو أبابو يامتي ميسين جولين إن قدو مهرر جيلي تاتنا رشانم تتن بسبب تاني براتوتا جولي تيسن تا كيرو غرتي چبتي بيتي بيجتي سنگل چيت سيگل تا إفي دوتي إفي لفين إسي چبتي إفي دينيسي لولي لفر ريا إيغا جولي سنر ريا غلتا مي جولي تنا كنا قدون حرامي جولي تنا ديسا جتني إبسا تقو بافتني akkamitti aangoo harkanna akkamitti aangoo qooddanna akkamitti gartee qabsoo finiinte tana dura dhaabbanna akkamitti gartee marro gufuu taana akkamitti jaawar gattiqqeessina wanni isin dalagaa jirtan tanaami tanaami wallaahi billaahi marro xiqqeessu ka ol kaasu hujiisaati jaawariis akkasuma hujiisaati dhugaan siiban isin lachuu dhugaan isinima amma namni gartee isin bira khotee jira sirna kana xumurrisaa akkamii mootummaa akkam abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee sigale abiyyi wajji haasoyna namni juumee tokko arki nama mataan fayyaa qabu hin jiru jechuudha sigale abiyyi miti shayxaanni fannoo miti shayxaanni osoo deemee dhufe shayxaana san fila ummanni biyyaarra ati maal goota magaalaa teessee nyaatta bashannantaa makiinaan bobbaatee galta gibirri si gubutti hin jiru ilmoon teessi jalaa fuudhamtee raayyaa ittisaati jedhanii ajjeefamaan jirtu sigale ajjeefamaan jirtu halkan milishaan dhufee si cafaqaan jiru jaartii teessi jala tumaan jiru gubachaan jirtu maal goota waan ummanni oromoo keessa jiru rabbii tokkicha qofaaf beeka ati zabanyaa gartee ka'ii shanee eegi jedhanii halkan sii guyyaa akaafaa oole akka qotee bulaa keenya gartee dukkana keessa dhaabaa bulan karaa gubbaa shanee eegi jedhanii dhaabaa bulan hoggi inni gal subii salaatee xiqqoon mataa lafa kaajee milishaan gibira kafali duruu dhufee ulaatti dhadhaye ati kana gubachaan jirtu maal goota makiinaa keessa gabbuutee makiinaa keessa ol baata maal goota tokkummaa ummata kanaa yaadda maal goota injifannoon ummata kanaa si gammachiifte sila ati aangooteechi garta malee teetii gubachaan jirtu ilmoon si jalaa xaragamaan jirtu beelaan dheebuun si gale jaartiin tee ulfaan ambulaansiin dhuftee mana hakimaa geessitu hin jirtu karaan hin jiru bu'uuraaleen misoomaa keekaman ce'in jiru sigale ati ifi gartee yoo xiqqishoo mataan si dhukkube ambulaansiin dandinni godhaati karaa bilicirra ceehaa sigale manatti kiniinni si dhufa maal goota silaawu hin rakkanne hin gubanne sigale maal gootaayi akka ummanni kun tokko ta'ee gartee shayxaana kana ofirraa baasu kaasurra maal goota gale higala yaa abaawoo bilicii abaawoo hiltan akkuma sheekotii manzaraati ba sheekotii manzaraata guyyaa dheeraa dhayxee hiltan ooltu dabbaa beera amaaraa kana laalaa ooltu guyyaa dheeraa maasha Allah ja dabbaa adaanish kana laalee taa'e sheekotii manzaraatu maal godhanisa ilmaan isaanii kun Austraaliyaa qaraan Kanaada qaraanii kun Dubai qaraanii sheekotii manzaraatu maal isaan dhibe kadhum khabuqqoo khawaraana yaa'u khamilishaan cafaqu qotee bulaa kana ilmaan hiyyeessaati maal godhan sila sigale ati sanumaa jechuudha sosaniifu ummata oromoo irraa harka kaasi buleessa kaasa manguddoo teenya kaasa ummata oromoo irraa feetanni kaaftan feetanni dhiibi isinumaaf irra jala isinumaatutti qaana'uu ta'a qabsoon oromoo tanaanii dhaabbatti wallaahi hin dhaabbattu sigale oromoon mirga fi falmachuu tanaanii dhaaba hin dhaabu osoo jaawar gabbee dhaabbadhaa jeen hin dhaabbatu ummanni oromoo ummanni gubachaa jira
beelawaa jira, gudeedamaa jira, buqqa'aa jira, gibira jedhanii gidirfamaa jira, buusii milishaati jedhanii qiyaamaan itti ba'aa jira, buusii paartii jedhanii, buusaa gonofaa jedhanii ummanni asii keessaa dhawamu jira. Ka waan qabu gurguree waan gurguruu dhabee baarattiif darbee jira. Ka iffannisee jira. Naggaadeen naggaduu dadhabde. Qotee bulaan qotachuu dadhabe. Naggaadeen takka yoo hooskii takka gurgurra jettee 100 meeshaa fiddee gaddaabde 300 si fida gibira jee. Barsanuu qasif fidu kun ifii barreeffachuun beeku bar namaaf barreessaaf 300 jeeti. 300 jii barreessi jeeti. Waraqaa namni barreessiif tana fidee dura qaba. Yoo inni dide ule. Sigale daldalaan daldalachuu dadhabe. Sigale akkammoo Oromoon qabeenya harkattee Oromoon maal harkatte? Mee abbootii qabeenya guutuu haga ammatti warra Amaaraati harkaa qabu. Isaanii gibira kafalee badhaafamu gartanii. Gartanii? Hinjiru jechuudha. Hayjarrini maraataa gibira kafalaa. Sigale. Inni abbootii qabeenyaa jeeti gartee ijoollee gartee kaadiree lafa saamtu tana kaadiree hojii lafa saamtu tana tadachii miskiinarra dhaabbattee gurgurtu osoon haati boochuu milishaa fi poolisaan dachii tanarra aariyanii dachii tana gurgurtu tana gartee abbootii qabeenyaa jedhan. Sigale. Nama tokko naafi dimee abbaa qabeenyaa guddaa Alaamuddin fa'aa hojii jiru nama Oromoo hin jiru. Sigale. So saniifuu obboleessoo manguddoo teenya dhaaphaa Oromoorraa dhaaphaa saba kanarraa dhaaphaa bara meeqa adda diidan hayyoota isaanii keessaa fixan caccabsitan akkam bilisoomni gootan rabbi hamdii ijoolleen tun waboon har'a qabeenya Oromooti. Bu'aa eega wayyaaneen diigamte Oromoon gartee jijjiirama dhuferraa bu'aa maal buufate jettee yoo kan gaafattu taate waboo takkittii tana qofa. Qawwee takkittii waboo harka seente tana qofa. Erga wayyaaneen diigamte bu'aan Oromoon buufate yoo jiraatte waboo jaaramte tana qofa. Ammaasis nageenya kadhoorku jiru waraana jaaramee lolee lolchiisee kufee kuffisee cabsee cabsu jiru kana malee atiin gartee manguddoon sa'aa 12 mana seentee sa'aa 12 ulaa namni alaansi qollofee alaansirraa banu tanaa miti. Yeroodhaaf nama burjaajessuu ni dandeessaa? Ni dandeessa. Sun garuu itti fufanii qaban never. Itti fufan qabu. Kanaafuu dhaabbadha. Ijoollee teessan dalagu jira. Jaawar ilma keessan, Taayyeen ilma keessan, Marroon ilma keessan, Sheekka Abbutaa ilma keessan, ilmaan keessanii siyaasaa dalagu jira. Dhaabbadhaan isin jira. Akka ilma keessanii. Tana tanumaan hin bira kuta. Itti aansuudhaan barattoonni dubbii qabdan tana jabeessitanii sadarkaa namichi sun rizaayin ministeertichi sun aangorraa ka'utti oofu qabdanii. Biraanuu Naggaa fira Oromootii diina Oromooti. Wanniin ani qabsaa'uuf Oromoo Itoophiyaarraa eeguufiin qabsaawa nama je'ee jechuudha. Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi yaadni isaanii tokko jechuudha. Wanta narraa himi daaqoon kana Daani'el Kibiretii fi Biraanuu Naggaati Abiyyi yaadni isaanii tokko, ilaalchi isaanii tokko. Sigale. Abiyyi bira taa'eeti afaan Oromootiin waan isaan yaadan afaan Oromoo siikuu jira malee garaagarummaa takka hin qaban. Tanaafi gartee qulfii biyyattii harka kaa'ee jechuudha. Abiyyi isin dhaga'uu ta'a abadan isin hin dhaga'u. Akka if dhageessisu haa godhu isin. Manaas teessanii dhumu jirtan. Tokkoon milishaan manarra deemee isin fixu jira. Bakka takkatti du'a seenaa qabdu du'uutu isinii wayyaa jechuudha.
أما ميكا يجا دلومتي أما صدوميشان أما تفرتم أما جاتم كيسي ديجري تكسير كهاني سنو خان أبدين قبني جنا ديجري تكتي تنان دلقا أركتمون أركتو خان مبين سيقل ستة بتيجو بيبين تكا مكاي فيتو بريفتين بين تمركاتو دا ديجري بتتي سيقل سببنا ميتشا شيطانا خان فارسيتو أنغو أركتي ستة بتيجو خان مالتو مال قلو قبد خان فرا فالمتون سيقل أديرو يو فالمت هدن تاتيتي جب أدو فالمت يو أستاذ شيخ أبوتا جرين أمريكا خيسي جرا جاور محمد نمني هندنو هيون نسا غليسي تيال كني قويا الريبا سيدا بقول إيغا خينيا أرموما نمودي ركتشو جرا مالي سيقل واتكا وننو جيجيرا يو إسين بدأتن نغمّن أكن وجي غمّدن أكن وجي أفتن أكن وجي بونتني سيقال أكا إسن نوغتاتني أرومون تيجو أي غرتي ركتني سخرر دابتني وقي خدت وانا سينيان نون نخيسا ديبه وقي لمين تيجي بونتي مال جتي شاجتو غمّچون قبايجو غمّچو سن إسني وجي قودچو فرقچو جرائي سيقال جباتني مرغا خيسن falmachuu baannaan tuttuuxanii yoo dhiiftan tokko tokkoon hoogganoota warra hiriira baasiyan ilaal kaameraan maqaa qabachuu jiran awwaanin keessa quba qabuun isiniin yoo bakka takkaa dhaabbattanii dhukkee irraa kaaftanii harka kennisiiftanii seera sana isiiftan malee wallaahi billaahi yoo isin itti dhiiftan isiniif ta'anii jechuudha isiniif ta'a akka macal jedhanii isin laalan kanan see digale kun ummata dhiiga namaa qabuu miti ummata rabbi sodaatu miti ummata isin dhiisi isin ijoollee kana dhiisi abbaa gadaa jilbibbachiisee arri azaabni nuuni sodaate oromoon jettee mammaayitu san abbaa gadaa rashan ummata diina millaa qabuu miti ummata battee urgee isaa ka afaaniin hin dubbatin ka hiriiratti hin bayin miskiinticha hoteela ciisu bakka ciisa isaatii fuudhee harka duubatti hidhee rashanee jechuudha ummata caalu hundee isaa miskiina ilmaan isaa guddifachuudhaaf sabuma kanaa sagalee ta'uu malee karaa deemu miskiinticha san fuudhee rashanee isinii daa'uun jee hiriiratti bahe wallaahi akka isin godhuu ta'an yoo daftanii qabsoo tana finiinsitanii bira dhaabbattanii nuti isin wajji dhaabbanna isin duuba jirra qabeenyaa yaadaa waa hundaan isin duuba jirra itti fuftanii yoo qaallicha kana hanga aangorraa kaaftanii deemuu baattan ifiif salphattan nagaan jiraadha kun sheek